Maaloo hiriyoota koo isinis waanaan jedha atis yoo na dhagaa jirta ta'e sagalee keetiin yoo tokko qofa jira naan jedhi. Haay ashama hordoftoota maatii King Caalaa kan fayyaa keessanii jira galatasaa. Hadda seenaa ajaa'ibaa tokkoon isinii qabadhee dhufee namni kana natti himate jechuudha. Asuma maatii chaanaalii kiyya keessa jira jechuudha. Seenaa kana dhagaa fi sana malees immoo viidiyoo kana please share godhaa fi namni sun akka dhaga'uuf jechuudha. Seenaa baay'ee garaa nama nyaatudha. Baay'ee miidhamaa jira. Sana malees namoonni amma kallattii chaanaalii keenyaatti dhuftan Caalaan jedhama. Chaanaalii kanaaf haaraa tanaan please subscribe godhaa. Ammoo maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Mee kallattumaa mee viidiyoo mucaa namni kun natti ergate isin biraan haa ga'u. Maqaan koo Ashannaafi jedhama. Godina Arsii magaalaa Huruutaa baadiyyaa xiqqoo tokko keessatti dhaladhe. Amma jireenyi koo magaalaa Adaamaa ganda Buulee jedhamudha. Hiriyoota koo seenaan dudduuba koo jiru yoon tokko tokkoon lakkaa'ee isinitti madde dubbii sobaati jettanii fudhachuu dhabuu dandeessu. Ani dhaladhee abbaa koo hin beeku. Namoonni naannoo keenyaa yogguu waa'ee koo dubbatan nan dhagaha. Ijoollummaa kootti hiriyoonni koo yeroo arrabsoo fokkisaan na arrabsan qoosaadhuma wayii isuma ijoollee hiriyoota koos akkasuma jedhanii arrabsan wayii natti fakkaata ture. Ilma bakkeedhaa kaafame, ilma abbaa malee dhalate, sanyii wallaallamtuu gurbatti jedhanii na abaaru. Haati koos baay'ee jeettii waan taateef ijoollee na tumanis kan na arrabsanis yoon itti himadhu hanga ijji ishee dadhabutti boossee cal'isti turte. Hiyyummaa isheen namoonni naannoo keenyaa argaadhuma keenya nu jibbu. Haati koo cimtuu turte. Biddeen namaaf tolchitee, bishaan namaaf waraabdee, uffata namaa miccitee, kuboota gurgurtee waan argatteen nu jiraachisti turte. Osuma bifa kanaan bu'aa ba'ii jireenyaan qoramaa jiraannu anis jabaadheen mana barnootaa seenee kutaa 5ffaatti darbee barachaa jira. Bifa kanaan osoo jiraannu haadha koo dhibeen onneen jalaa qabate. Lafa hin qabnu, horii hin qabnu, nama hin qabnu waan ta'eef haati koo obsitee dhibichas har'aa boru na dhiisa jettee waliin rakkachaa jiraatti. Jidduu kanatti wanti haadha koo waliin dabarsine ammarra taa'ee yoon yaadu imimmaan hudha. Irbaata malee bullee nyaata malee oolla. Osuma akkasiin jiraannu yeroon kutaa 6ffaa semestera 2ffaa baradhu bara 2005 dacheen natti dukkanoofte. Haati koon akka lubbuu kootti jaalladhu du'aan addunyaa kanarraa darbite. Lafa na fudhatuun dhabe, da'oo itti dhokadhuun dhabe, hallayyaa na liqimsuun dhabe. Afoosha gandaa hin qabnu waan ta'eef haadha koo namootumti ollaa walitti yaa'anii awwaalan. Kana booda yoon bakkeedha manatti galu manni nuti keessa galaa turre ona waan turteef yogguu keessa taa'ee ilaalu waan na nyaachuuf jirtu natti fakkaatti. Osuman jedhuu ji'a tokko lakkoofsise. Ji'a kana keessa mana barnootaas dhaqee hin beeku. Nyaan jirtu mana keessan jalaa dhumteetti. Waan godhu dhabnaan barnoota koos kutee biyya sanaa fagaadhee tiksee mana namaatti gale. Warreen ani bira gale maatii durummaa fi hiyyummaa gidduu jiraatanidha. Jechuun koo hiyyummaas hin qaban maatii dureessaas miti. Waan isaan danda'u qabu. Ji'a 8 isaan bira taa'e. Maatiin kun dhiira tokkoo fi durba 2 qabu. Baatu qaayaan intala isaanii lammaffaadha. Baay'ee bareeddi. Yeroo kanatti umriin koo waggaa 16dha. Intala kanarraa jaalalli na qabe. Guyyaa tokko ollaa keenya namni ta'e wayii du'ee maatiin achi deemaniiru. Yogguun ani iddoo maasatii dhufu baa malee humtu mana hin jiru. Ijoolleen kaan koochoon barnoota isaanii sa'aatii booda waan ta'eef mana barnootaa deemaniiru. Anis baan adda ta'uu ishee barraan gaafii jaalalaa dhiheesseef. Isheenis durumaayyuu mana keessatti baay'ee waan walii galluuf gaafii koof yeroo dhuma sana tole sin jaalladha jettee deebinaaf deebiste. Yogguma sana isheedhaan akkamitti akka wal arginu, eessatti akka wal arginu, maatiin akka nurratti hin beekne maal gochuu akka qabnu hunduma isaa mari'annee anis yaana koo nyaadhee iddoo hojii deeme. Intala kanaan yeroo hundumaa nyaara waliin haasofna. Baay'een jaalladhaan baay'ee na jaallatti. Guyyaa maatiin mana hin jirree fi guyyaa ishee irbaatanuuf laattu ani akka garaa koottan waan hunda quufee bula. Bifa kanaan waggaa tokkoo fi ji'a 3 waliin jiraachaa wal jaallachaa anis maatuma ishee bira taa'ee jiraadha ture. Waan sin dhibu guyyaa tokko maatiin ishees obboleeyyan ishees jaalala keenya shakkanis arganis hin beekan. Nuti garuu jidduu kanatti waan baay'ee hojjenne. Isaan nu beekuu dhabuu isaanii caalaa wanti nuuf gammachiise hin jiru. Otuma bifa kanaan jiraannu guyyaa tokko daa'imni garaatti hafe. Hin ulfoofte jechuu kooti. Baan ulfaa ishee daftee natti hin himne turte. Ji'a 5 booda naaf himte. Guyyaan dubbii kana dhaga'u waan godhuun fala dhabe. Ulfichis waan guddateef waan godhu dhabnaan qe'ee sanaa baduuf murteeffadhe.
isheettis akkan deemuuf jiruun itti hime. Isheen durayyuu maatiin ishee yoo kana dhagaan dallananii akka miidhanarraan gahuu danda'an waan beektuuf natti muusdaatte malee akkan ani qe'ee sanaa deemu hawwaa turte. Anis bilbila koo kenneefi guyyaa 2 bulee qe'ee sanaa bade. Isheenis hanga turte ulfichis guddachaa waan dhufeef akka ulfoofte haadha isheetti himte. Haati ishees baay'ee dallantee amman qoricha keessiif qota ittiin jetteeni abbaa isheetti himte. Sana booda maatii guutuun dhagahan. Obboleessi ishee hangafaa miilla isaan garaa ishee ulfaadhuma sana dhiitee kuffise. Kana booda baan ji'oota 3 lakkoofsistee otoo yeroon da'umsaa hin ga'in daa'ima lubbu dhabeessa ji'a 8tti deesse. Waan taate hundumaa natti himaa turte bilbilaan. Akka deessee daa'imni lubbuun hin jirres natti himteetti. Isheen maatii birattis ollaattis jibbamteetti. Waan taatu waan gootu waan dhabdeef biyya Arabaa deemuu murteessite. Bara 2008 biyyaa bahuuf akka jirtu natti himte. Yeroo kana ani dargaggeessa gahaadha. Wantan barbaade hojjedhee, wantan barbaade uffadhee, wantan barbaade nyaadhee jiraachaa jira. Ishees baay'een jaalladhaan. Isheenis maallaqa ittiin biyya Arabaa deemtu dhabdee na gaafatte. Qarshii 8,000 kenneefi. Guyyaa deemuuf jirtus magaalaa Adaamaatti ofitti yaamee akkan jaalladhu itti hime. Isheenis akka baay'ee na jaallattu natti himte. Halkan sana waliin manuma koo bashannanaa bulle. Ganama sana magaalaa Finfinneetti qajeelchen. Waaqa faa galatu wanti hunduu isheedhaaf milkaa'ee biyya Kuweet geesse. Guyyaa muraasa boodas akka maatii gaarii bira galte bilbiltee natti himte. Ammas jaalala keenya durii itti fufnee baay'een jaalladha. Baay'ee na jaallatti. Otuma akkasiin jirruu waggaa 2 lakkoofsisne. Waggaa 2 kana keessatti guyyaa tokko tasaasa'ee waa'ee maallaqaa itti haasa'ee hin beeku. Naaf deebisii maallaqa kiyya naaf kenni jedheenii hin beeku. Bara 2011 isuma duraan nagaa waliin haasofnu kana natti jijjiiramuu eegalte. Yoon bilbila nagalaa hin kaastu. Waggaa tokko osoon sagalee ishee suuraa isheen argin hin dhaga'inan ture. Wantan godhu dhabnaan biyya warra ishee magaalaa Boqqojjiitti qajeele. Yoon achi gahee qe'ee isaanii dhokadhee ilaalu wanti hunduu jijjiirameera. Manni duraan keessa jiraatan mana bareedaa sadarkaa isaa eeggateetti jijjiirameera. Hiriyaa koo duraanii ollaa isaaniitti suuqii xiqqoo qabu tokkos gaafannaan magaalaa keessaa akka mana uffataa guddaa qaban natti hime. Akka obboleessa ishee hangafaa isa garaa ishee dhiite sanaafis akka motora bitte natti hime. Sana malees ji'a dhuftu kana keessa maatiin ishee akka isheedhaaf cidha bareedaa gochuuf jiran natti hime. Namni ishee fuudhuuf jiru nama magaalaa Asallaatti baajaajii oofudha. Nama daa'ima 2 haadha manaa isaa irratti gatee asuma magaalaa kanaa magaalaa Asallaatti galeedha naan jedhe. Baakoo ani wanta biraatiin hin jedhu. Asiin karaa chaanala kanaa na dhagaa jirta taanaan maaloo bilookii jalaa qofa na baasi. Yooma tokko sagalee kee na dhageessisi. Yookiin immoo yoo lakkoofsa jijjiirrattee ta'e yookiin bilbila koo yoo hin qabdu ta'e kallattii keessaan caalaa gaafadhu. Akka nama biraa jaallattee heerumuuf jirtus dhaga'eera. Baakoo waan tokko qofan sitti himachuu fedha. Maaloo isuma waan meeqa waliin dabarsine sana laalii waaqa jaalalaaf jedhii na dubbisi. Yogguu sana ani du'a haadha koos hiyyummaa koos sittan obseen taa'e. Baay'ee si jaalladha lubbuu koo. Ani umrii koo guutuu si jaallachaan jiraadha. Akka durii sanas miti lafa bitadhe. Manas ijaarradheera nama ta'eera. Ani amma akka ati na jaallattuuf si kadhachuu hin dhufne. Akkan si jaalladhee waggaa 3 guutuu gubaa jaalala keen danda'ee har'a gaheen sitti himachuu dhufe malee. Yoo naaf deebitees harka bal'iseen si eega. Garuu bilookii jalaa na baasi. Sagalee kee qofa na dhageessisi. Eegan hafuura kee dhabee kunoo waggaa 2 xumuraan jira. Akkan biyya maatii kee Boqqojjii hin dhufneef ati Kuweetii gara Itoophiyaa hin dhufneen dhagahe. Bakka jirtutti fayyaanaa ta'e. Inni jaallattis akka garaa keetti siif haa ta'u. Hiriyoota chaanaalii kanaa yaada keessan hin barbaada. Yaada keessan naaf qoodaa. Ashannaa fida. Baatu qayyaaf yoo na dhagaa jirta ta'e lubbuu kootan si jaalladha. Nagaan naaf tura.